بكم سافيتي لا في قافتا وبرويتي يا رود بدي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد خبجمتوتا جالتمتوتا في هردفتوتا تي في إسلاما كسما چانال يوتيوب آل سفيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توني سجنتا غافي في ديبسا مرسا أفرفا كتا تربفا بداسني بري كما لبلماتي غافين أكا أرمانغدي خنا نوالين ترى فلنا غافي تقفى رسول ربي صلى الله عليه وسلم غافة طائف إرى غم مكة ديبئو إنيوتو واسي إسافته مطعم ابن عدي باء أبو سفيان جاء أبي طالب داء أبو بكر غافي لمفا إملت إسرائي في معراج خيستي مالت نرتي درقما قدامي صومنا با صلاة جا حجي دا زكاة آفي بادا غافي صدفة دولي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما إسيدك رب أرارمف جئ دولتم دول بدري با دول أحد جاء دول تبوك دا دول فتح مكة غافي أفرفا غافخم رسول صلى الله عليه وسلم أني نبي لا هنكجب أني إلما عبد المطلب جئي دادته غاف دول أحد با غاف دول حنيني جاء غاف دول بدري دا غاف دول خيبري غافي شنفة دولة يوخا غزوة دومة الجندل برخم أرقمته بر هجرة سديت تفا با بر هجرة جهفا جا بر هجرة شنفا دا بر هجرة أفرفاتي غافي جهفا رسول ربي صلى الله عليه وسلم سيلي ورانا إرتي هوغنا غودي غما القردا إنيو إرجي عبد الله بن مسعود با معاوية ابن أبي سفيان جاء خالد ابن وليد دا زيد ابن حارسات غافي تربفا يرو دراتيف رسول ربيتيف صلى الله عليه وسلم جو ميقاتو مدينة إجارميف لما با سدي جا توكو دا أفوري غافي سديتفا جهادني يوم خرا قدامي
A. Amata hijiraa lammaffaa. B. Amata hijirii tokkoffaa. C. Amata hijirii sadaffaa. D. Amata hijirii shanaffaati. Gaaffii sagalaffaa. As'ad ibnu Zuraaraa Rabbi irraa haa jaalatu yoom du'e? A. Amata hijiraa tokkoffaa. B. Amata hijirii sadaffaa. C. Amata hijirii shanaffaa. D. Amata hijirii torbaffaati. Gaaffii kudhanaffaa. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam waraana Sa'ad ibnu Abii Waqqaas hoogganaa godhee bakka Al-Kharraar ja'amtutti bara kam erge? A. Amata hijirii sadaffaa. B. Amata hijirii kudhanaffaa. C. Amata hijirii afuraffaa. D. Amata hijirii tokkoffaa. Iddoo duwwaa guuti. Gaaffii 11ffaa. Manni Rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam Madiinaa keessa mana meeqaa jira? Gaaffii 12ffaa. Bay'atul Aqabaa al-Uulaa yookiin wa'adaa Aqabaa tan duraa keessatti warri argame wa'adni isaan Rasuulaaf sallallahu alayhi wa sallam seenan maali? Gaaffii 13ffaa. Sababni duula Safwaan duula Badrii tan duraa ja'amuun moggaafamte maali? Gaaffii 14ffaa. Wa'adaa Aqabaa lammaffaa yookiin Bay'atul Aqabaa athaaniyaan yoom argamte? Gaaffii 15ffaa. Namoota meeqaatu wa'adaa Aqabaa tokkoffaa irratti argame? Gaaffii 16ffaa. Namoota meeqaatu wa'adaa Aqabaa lammaffaa irratti argame? Gaaffii 17ffaa. Gaafa Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam lubbuun jiran masjiida meeqaatu Madiinaa keessa jira? Gaaffii 18ffaa. Amatni Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam dhalatan maaliif bara arbaa ja'ame? Gaaffii 19ffaa. Gurbaan warra ibiddaa kan Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam isa irratti salaatan eenyu? Gaaffii 20ffaa fi kan xumuraa. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam umraa godhuuf yeroo duraatiif Madiinaa irraa yoom bahe? Kabajamtoota obboleen Islaamaa, gaaffii fi deebisaa marsaa 4ffaa kutaa 7ffaa kanaaf fakkaata. Yeroon gaaffii fi deebisaa kanaaf kenname sa'aatii 7 qofa. Chaanaal YouTube keenyaa subscribe godhaaf as tuqaa. Viidiyoolee dabaru yoo ilaaluu barbaadan ammoo as tuqaa. Gaaffii deebisaa kutaa 8ffaan hanga wal arginu. Carraa gaariin isiniif hawwa. Nagaan naaf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi.